Welcome. Akkam jirtan nagayaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kun daraara. Jummata galgala yoo rabbi jaa'e sagantaa yookaan barnoota haarawaa bulchiinsa faayinaansii dhuunfaa jiru qabadheetiin nu dhufe. Arraan tan ammoo kutaa tokkoffaa boqonnaa tokkoffaa kan laaluta bulchiinsi faayinaansii dhuunfaa maaliif nu fayyada kan jiru jechuudha. Kanumaan wal qabatee koorsiilee amma dura kan nurratti dabalata haarawaa irra jalqabne isa kana. So qaxxituma kallattumaanii gara barnoota keenyaatti kan seennu ta'a. Isinis subscribe fi like godhuun dagatina. Bulchiinsi faayinaansii dhuunfaa koorsii kana kannuun yookaan barnoota kana kannuun tokkoffaa wanni barbaachisee fi ilaali koorsiin gabaabaan kun kanneen jalqabduu yookaan haarawaa ta'aniif ispeeshaalii akkamiin akka faayinaansii dhuunfaa isaanii hoogganan akkamiin akka hoogganachuu qaban kanneen itti ulfaatee baruu barbaadaniif haalaan barbaachisaa waan ta'eef akkasuma tarkaanfii jalqabaa tarkaanfii qajeelfama yookaan tarkaanfii qajeelfama jalqabaa bifa salphaa ta'een akka barataniif waan isaan gargaaruuf kanneen amma dura barnoota kan hin qabne qajeelfama salphaa ta'e bifa salphaa ta'een akka barataniif waan isaan gargaaruuf fakkeenyaaf mee arraan tana maal faadha ilaalla seensa koorsii keenyaa gabaabsineeti ilaalla itti aansinee ammoo lammaffaa irratti kan laallu seensatti aansinee faayinaansiin dhuunfaa maal ilaalla sadaffaa irratti karooraa fi adeemsa faayinaansii dhuunfaatti ilaalla tokkoffaa seensa irratti hoggaa dhufna amma fakkeenya faayinaansiin ijoolleef maali yookaan maalleen ijoolleef maali maalleen ijoolleef obboleessa fi yalaali saantimuma baankii keessa kaayyatu isaaf waanuma baankii keessa kaayyatutti kaalkuleet godha hanguma baankii keessaa qabu akka qabuttiif laala nama guddaaf yookaan ga'eessaaf maalleen garuu sanii oli. Baankii keessaa waan qabu yookaan herrega baankii keessaa waan qabu sanii olii jechuu isaa. Akkana jechuun namni tokko sochii takka malee maallaqa qabu current account yookaan baankii keessa kaayee sochii faayinaansii yookaan jijjiirraa faayinaansii tokko malee yookaan itti dhiisu taate sababoota garaagaraatirraa kan ka'e hammi maallaqa isaa xiqqaachaatti dhufa jechuudha. Qaala'insa jireenyaatii fi sababoota garaagaraatirraa kan ka'e hammi maallaqa isaa yookaan humni bittaa maallaqa isaa sanii gad bu'aa dhufa. Kanaafi nama guddaadha yookaan nama ga'eessa tokkoof maallaqa faayinaansii baankii keessaa qabaachuun yookaan maallaqa hanganaan qaba jechuun faayinaansii isaa yookaan bulchiinsa faayinaansii dhuunfaa isaa hoogganee jechuun miti jechuudha. Because maallaqa kana akkamiiniin ol fooyyessaa deemaa isa barbaachisa waan taateef. So maallaqa kuufatee kaayyachuu bichaa miti hiikkaan bulchiinsa faayinaansii dhuunfaa yookaan hiikkaan maallaqa nama ga'eessaaf jechuudha. Faayinaansii dhuunfaa jechuun maal jechuudha mee ilaallu? Faayinaansii dhuunfaa jechuun sochii murtii faayinaansii dhuunfaa hunda kan hammatu jechuudha. Maalfaa qusannaa, bajata, liqii, galii, baasii kan hammatu jechuudha. Sigaltee akkana jechuun maal jechuudha? Sochii faayinaansii keenya murtii sochii faayinaansii keenyaa kan waliigalaa kan hunda of keessatti hammatu jechuudha. Sigaltee namni tokko karoora faayinaansii dhuunfaa isaa yeroo karoorfatu bu'aalee yookaan oomishaalee faayinaansii adda addaatii fi dhimmoota dhuunfaa biroo ilaalcha keessa galchuu danda'u qaba jechuudha. Osoo faayinaansiin karoorfanne dura gaafa haala bulchiinsa faayinaansii dhuunfaa isaa karoorfachuu deemu wantoota adda addaa kanneen ilaalcha keessa galchuu qabu. Bu'aalee yookaan sochiilee yookaan oomishaalee faayinaansiitii fi akkasuma dhimmoota dhuunfaa adda addaa yookaan biroo ilaalcha keessa galchuu qaba jedhan. Faayinaansiin dhuunfaa jireenya hegeree nama tokkoo yookaan jireenya hegeree irratti dhiibbaa guddaa waan qabu. Haalli ittiin faayinaansii qabdu arra hooggantu haalli ittiin faayinaansii dhuunfaa keetii arra itti bulchitu hegeree keetirratti positive influence yookaan dhiibbaa gaarii yookaan dhiibbaa hamaa qaba waan ta'eef karoorfachuuf gaafa lafaa kaatu oomishaalee yookaan bu'aalee faayinaansii garaagaraatii fi akkasuma dhimmoota dhuunfaa adda addaa ilaalcha keessa galchuu danda'u qabda jechuun osoo karoorfanne. Mataan ammoo barnoota keenya har'aatii fi kan jalqabaa tarkaanfii nuti fudhachuu qabnu. Akkana jechuun adeemsa karoora faayinaansii yookaan adeemsa bulchiinsa faayinaansii dhuunfaa tarkaanfiiwwan shanitti adda qoonnee ilaalla jechuudha. Tarkaanfiiwwan shan gaggabaabsinee kan adda qoonnee ilaallu. Tarkaanfiin jalqabaa namni tokko karoora fi haala faayinaansii bulchiinsa faayinaansii dhuunfaa isaa itti hoogganu baruudhaaf tarkaanfiiwwanii fi adeemsi inni fudhachuu qabu shani jenne. So gaafa waan kanaaf lafaa kaatu faayinaansii qabdu akkamiin akka hooggantu akka bulchitu baruudhaaf gaafa lafaa kaatu
tarkaanfiin jalqabaa odeeffannoo walitti qabuu fi haala faayinaansii yookaan maallaqa kee amma irra jirtu sirriitti beekuu. Tarkaanfiin jalqabaa. Tarkaanfii 5 jenna. Tokkoffaan odeeffannoo walitti qabuu fi haala maallaqaa yookaan faayinaansii yeroo ammaa irra jirtu sirriitti madaaluu danda'u. Odeeffannoo maal fa'aa walitti qabnaanis gaa dubbii. Itti fufna. Fakkeenyaaf karoorri faayinaansii kan jalqabu jira. Karoorri faayinaansii kan jalqabu haala maallaqaa yookaan faayinaansii amma irra jirtu gadi fageenyaan madaaluurraa jalqaba. Kana jechuun namni tokko galii meeqa qaba? Baasii meeqa qaba? Siigalee liqii meeqaatu irra jira? Bajeta akkamiin ramadata yookaan ramaddii isaa eessa fa'aa ramada kan jiru. Kana gochuudhaaf fakkeenyaaf ramaddii wanni isaa beeku tarkaanfiiwwan amma jenne kana fakkeenyaaf baasii meeqa qaba? Galii meeqa qaba? Liqii meeqa qaba? Ramaddiin baasii isaatii fi galii isaa akkamiin ramadee jira kan jiru tarkaanfiilee kana fudhachuun dura yookaan kaartaa boca tarkaanfiiwwan kanaa haasuun dura kaartaa irra deemuu qabu haasuun dura maal fa'aadha namni dhuunfaa tokko kan beekuu qabu boca yookaan suuraa haala maallaqa faayinaansii isaa guutuu arguu danda'u qabu. Osoo baasii hamma irra jiruun baan haala amma irra jiru guutuu isaa waliigala vision image isaa arguu danda'u qaba jechuudha. Kana gochuun ammoo maaliif isa gargaara? Baasii godhuu hunda if eeggannoon akka hordofuuf isa gargaara jechuudha. So baasii godhuu hunda namni tokko if eeggannoon akka hordofuuf yoo xiqqaatte maal godhuu qaba? Guyyatti yeroo muraasa daqiiqaalee muraasa jechuudha. Taa'ee yookaan daqiiqaalee muraasa fudhatee dabtara isaa kan baasii guyyaa sana gara barruutti jijjiiruu danda'u. Guyyaa yeroo baasii adda addaa baaftu barruutti jijjiirre sammuutii keessa katabdee dabtara sammuutii keessa katabdee san gatteessee maal fa'aa akka baaste. Deeyilii sochii guyyaa baasii irratti goote sanii galgala bifa barruutiin lafa kaayyachuu danda'u jechuudha. Kunoo maaliif si gargaara? Odeeffannoo walii qabachuu hin jenne. Saniif si gargaara jechuudha. Kanaaf as jalatti tarkaanfii tokkoffaa san jalatti wantoota lama baruu danda'u qaba. Odeeffannoo walii qabachuu fi haala amma irra jirru madaaluuf waa lama beekuu danda'u qabna. Wanni lamaan suni maali? Tokkoffaa qabeenya qulqulluu jira. Net worth jennaan jechuun qabeenya qulqulluu fi baalaansii shiitii. Baalaansii shiitii jechuun maal jechuudha? Kan kaalkuleeshinaan laallu taata. Qabeenya qulqulluu fi baalaansii shiitii. Baalaansii shiitiin kuni qabeenya qulqulluu ati qabdu kan si agarsiisu baalaansii shiitii kana jechuudha. Yookaan waraqaa baalaansii haa jennuun madaalli waan waliin madaaltee baaftu jidduu baaftee lafa keessu jechuudha baalaansii jechuun. So qabeenya qulqulluu fi baalaansii jenne kan beekuu qabu. Akkana jechuun boca yookaan suuraa maallaqa faayinaansii ofii guutuu laaluuf namni tokko. Siigaltee namni dhuunfaa haala waliigala isaa baruu qabaa jira. Haala waliigala faayinaansii isaa baruu qaba. Haramiin yaadrimee qabeenya qulqulluu jiru hojiirra oolchuudhaan. Na hordofuuf jirtan yaadrimee qabeenya qulqulluu jiru hojiirra oolchuudhaan. Yaadrimeen kun namoonni dhuunfaa qabeenya isaaniitii fi itti gaafatama yookaan liqii isaanii akka ramadan isaan gargaara jechuudha. Qabeenya isaanii akka ramaddiin kaatagoraayiz akka godhan. Akkasuma itti gaafatamarra jirus ramaddiin akka kaayan yookaan liqiirra jirus ramaddiin akka keessuu fi si gargaara jechuudha. Siigalee? So net worth yookaan qabeenyi qulqulluu foormulaan yaadrimeen qabeenya qulqulluu jiru waan nu gargaaruuf qabeenya keenyaa fi itti gaafatama yookaan liqiin irra jiru ramaddiin akka kaayannuuf nu gargaara jechuudha. Gabaabdumatti qabeenya qulqulluu baruuf walitti qaba qabeenya irrisuu yookaan walitti qaba qabeenya keenyarraa maal hir'isna? Walitti qaba liqii irraa hir'isna jechuudha. Foormulaan kun qabeenya namni dhuunfaa tokko yeroo kennameef keessatti kuufate agarsiisa jechuudha. Yeroo kenname yookaan yeroo murtaa'e tokko keessatti qabeenya ati kuufatte si agarsiisa foormulaan kun. Foormulaan walitti qaba qabeenya keenyarraa walitti qaba itti gaafatama nurra jiru yookaan liqii hir'isnee bu'aan nuti argannu kun maal nu agarsiisa? Wanni inni nu agarsiisu yeroo murtaa'e tokko keessatti qabeenya ati qabdu qabeenya qulqulluu ati qabdu si agarsiisa jechuudha.
qabeenyi nama tokko maaligaa formulaa kuni qabeenyi namni dhuunfaa tokko yeroo kannameef kuufatee agarsiisa jaa yeroo kannameef keessatti kuufatee si agarsiisa. Okay. Qabeenyi nama tokko negatiivii yoo ta'e akkana jechuun walitti qaba qabeenyarraa walitti qaba liqii hir'isnee qabeenyi keenya negatiivii yoo ta'e bu'aan nuti arginu negatiivii yoo ta'u taate maal jennaan jechuudha namni kuni haala khasaaraa keessa jira jechuudha. Kanaaf haala isaa jijjiiruuf dirqamaa jechuudha. Odeeffannoo walitti qabuu fi haala mara jirtu beekuu jennee miree tarkaanfii tokkoffaa. So isa jalatti wanti nuti beekuu qabnu tokko qabeenya qulqulluu fi baalaansii shiitii beekuudha kan jenne jechuudha. So haala kana keessatti akka nama kafaltii keessa jiruuti jechuudha. Kafaltiin adda addaa irraa eegamuuti jechuudha. Namni qabeenyi isaa lees ta'e yookaan negatiif ta'e hoggaa walitti qaba qabeenyarraa walitti qaba liqii hir'isu wanni inni argatu negatiivii yoo ta'e nama kafaltii keessa jiruu jennaan jechuudha nama kanaaf. Qabeenya qulqulluu ifa goonee lafa kaa'uuf caalatti mala baalaansii shiitii jedhamu fayyadamnaa jechuudha. Lammaffaa irratti wanti nuti beekuu qabnu dhangala'a maallaqaa yookaan ibsa galiitii fi qusannaa jennaan jechuudha. Dhangaliinsa maallaqaatii fi ibsa galii jechuun maal jechuudha kan laallu ta'a. Ibsa galii yookaan income statement jennaan. Akkuma laal armaan olitti ibsuuf yaalle amma baalaansiin maal nu agarsiise amma haala maallaqa namni tokko irratti jiru yookaan haala maallaqa keetii yookaan haala maallaqa dhuunfaa nama tokkoo maal isaan nu agarsiise waliigala isaatiin nu agarsiise jechuudha. So karantilii bakka namni sun irra jiru negatiivii moo poozitiivii keessa jirraa kan jiru baalaansiin nu agarsiisee jira. Inkaamiin yookaan dhangala'iinsi kaashii yookaan maallaqaa hoo maal adda nu baasa? Haa ta'u malee namni dhuunfaa tokko maallaqa isaa hordofee waa'ee faayinaansii isaa bal'inaan baruu yoo barbaade mala yookaan siistama income statement yookaan ibsa galii jedhamu barachuu isa barbaachisa yookaan beekuu isa barbaachisa. Tokko maal nu agarsiise amma odeeffannoo haala waliigala qabeenya namni sanirra jiru yookaan qabeenya irra jirtu nu agarsiise jechuudha. Inni lammaffaa kunoo haala faayinaansii keenyaa bal'inaan baruuf ammoo ibsa galii siistama yookaan fayyadamuu qabna jechuudha. Ibsi galii maal nu agarsiise beektaa? Maallaqni nama tokko yookaan maallaqni ka'e yookaan maallaqni nama dhuunfaa tokko yeroo murtaawee takka keessatti eessaa akka dhufee fi eessatti akka bahuu deemu kan nu agarsiisu ibsa galiiti yookaan income statement jennaan jechuudha. Gara biraatiin ibsi galii dhangala'aa maallaqaa jedhamuun beekamaa jechuudha. Ibsi galtee kanaafuu maal godhuu qabna ree galii fi baasii ta'e sirriitti beekuudhaaf income statement yookaan mala ibsa galii jedhamu fayyadamna jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota daraaraa barnoonni arra nu qabadhee dhufe gabaabsee waa'ee bulchiinsa faayinaansii dhuunfaatiin wal qabatee kan hanga ammaa laallee fakkaata. Kanarratti kanneen yaada qabdan daraaraa waan akkanaa silaa nu fooyyeessite bakka kana adda nu baaftee kan jiru yaada kan qabdan koomentii fi inboksiin kiyya sa'aa 24 banaadha. Kanaaf yaada naa kan nuun dagatinaa. Asumaan laayikii fi sabiskiraayib godhuus hin dagatinaa. Sababni isaatiis kana caalatti itti qophaa'ee tolchee bareechee waan isin fayyadu akka isin feetanitti akkaan isinii fiduuf wantoota mooraalii yookaan hamilee naa ta'an keessaa tokko isa kana. Kanaafin sabiskiraayibii fi sheer godhuu hin dagatinaa jee isinitti dhaammachuu barbaada. Duba hordoftoota daawwattoota kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa qophiin teenya ta'arraa tana fakkaatti. Kutaa lammaffaa qophii tanaatiin hanga walitti deebinuu torbaan dhufu guyyaa akkaarraa hanga nagaa walitti deebinuu bakkuma jirtanitti hunda keessanuu nagayni rabbii isin irratti haa jiraatu. Kabajaa fi jaalala guddaan isinii qaba. Hangasuu nagayaan naa tura. Peace.